Ashama arkafune kabajamtoota fi daawwattoota leensaa mul'unaa faamilii akkam jirtu nagaa keessanii nuti nagaa keenya deebinee dhufnee jirra baga nagaa taatanii nutis hundi keenya naguma keenya jirra galata waaqayyo ganamaan qursii irratti immoo argamnee jirra yeroo hunda qursii irratti dhufnaa kun akkuma argitan kana haati keenya jiru aadaan baay'ee jaalladhuuf baay'ee kabaju guyyaa raasni fidee dhufee jira aada biiftuuti aada biiftuu yoon jedhu gaafa biraatan isinitti hima isiniin jechuu barbaada viidiyoo biraa irratti isinitti hima aada biiftuuti isaanii biiftu aada biiftuu aada keenya akkuma argitan kana kuno isiniin jedha masiin isas teessee jirti muleen isas jira biiftuun isas jirti itiyyeen isas jiru haadha keenya isiniin jechuu barbaada maaliif mana isa kana keessatti keessummaa teessifte hoyyattan immoo bakka hojiitti nyaachaa jirra itii koo nagaa gaaffaame dursa muleen nagaa gaafadhu nagaa ayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa jirtu akkamitti nagaa keessanii jirraa galata rabbiiti akkuma isinitti immoo yaalamee maatiidha haadha keenyadha haadha masiitii haadha biiftuuti jechuus hin danda'ama fi akkuma ishiin jetteyyuu yeroo biraayyuu ibsuu hin danda'ama amma ciree nyaannaati waliin goota cireetti hirmaadha itiyyeen garuu nagaa jedhaan ijoollee biyya arabaa jiran daawwattoota kooti akkuma siif akka koo akkuma keenya jechuudha warra jiranii fi nagaa gaafadhaati waan dhaamtaniifis eebba qabdanis lafa kaafii qursii keenya nyaannaa isiniin jenna kana nagaa gaafadhaa jirtu nagaa keessanii jedha. Eshi ani haadha masiin jedhama biiftuun qutisuudha ani haadha masiiti. Kuno dhufee nasin jira haadha mul'unaa fi haadha leensaati dhufee asin jira jedha gwaddanyaan leensaa masii mul'unaa nagaa ta'a nagaan galaa akkuma masii kootii kuno nagaan galaati akkasitti maatiin akkasin affeeru sinaa qaqqabsiisuun jedha. Kanaaf egaa qursii keenya nyaachuudhaaf galateeffannaa si galateeffanna yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u qursii kana dhiyeeffannee dhiigaaf wanti nu dabalee nu eebbisii warra dhabaniifis kenni maqaa Yesuus ameen jedhaaga nyaadha koota qursii nyaadha si waamne jirra fitiiko nyaadha wanti ni barbaachisa maati qophii barbaachisa atoo maanni har'a nagaan gaafattu maanni nas jala na ila do ana jala dhokatti ana jala buuteetu dhokachaa jirti dubbadhu kuni nyaata warqee na dursa dubbatamoora akkam jirtu daawwattoota leensaa faamilii mul'unaa jirtu nagaa keessanii itti nagaa galata waaqayyo ciree nyaachaa jirra ciccitaa nyaachaa jirra nyaata ciccitamaa jiru Ideen citaa firfirii jedhaniini firfirii jettu gaasini Ena shantame kootu nyaadhu yoo nu ilaalaa jiraattas keessa ishii seenaa keeyyata hundumti keessanuu koottaa qursii nyaadha koottaa nyaadha nuti nyaadha akkamii nu kadhachaa turtanii nutti bo'aa turtanii isaanis kun akkuma keenya kana rakkoona baay'ee keessa jiru danda'u amma ramadaana hojiin itti baay'achuu danda'a nutis akkasumatti baay'ataayyuu isaaniif maal dhaamtu meeyaatiyyee ijoollee biyya arabaa jechuudha ijoollee biyya arabaatiif maal yaada qabda jabaadha obsumaan hojjettanii naqaamoo itti dadhabdan liftiin keessan irratti dadhabdan kun gaaf tokko boqonnaaf isiniif ta'a waan ta'eef gartanitti boqottu maatiin isitti boqota kanaaf jabaadha hojjedha karaa bal'adhaati
isiniin jedha. Nuyi akkanumatti nu gorsanii hojjennee galle jechuudha. Isinis immoo jabaadhaa, obsa godhadhaa isiniin jedhanii jiru. Kana obsuun waan baay'ee fida. Daawwattoota keenya kana beektu atoo maal jedhu hiriyyoo kee argattee gammadde haadha biiftuuti. Haadha cimasiif jedhan malee haadha biiftuuti. Biiftuu kan guddise isaanii garuu pirogiraamii biraatiin isiniif fa'eetaniyyuu waan baay'eedha. Miti beektu biiftuu kan guddise isaanii ani otoo hin ta'in isaanii irraa akka dhatteenyu taate jechuudha. Kanaafin haadha biiftuutii isiniin jedhee abbaa biiftuu mana dubbadhu mee lafa dadha. Dubbadhaa jiru. Maal abdareedha. Itti koyyaadhaa sun. Baay'ee dubbiin dadhabdu. Biiftuun kunoo gammaddee jirti. Gammaddee jirti biiftuun. Kareessa mastikaa wanta nyaadhee irra goshaadha. Mastikaa isheen fiddee dhufte nyaatee kunoo nama ijaataa deessan sana. Mastikaan biyya Arabaa yoo dhufe kun asitti akkas arraba namarraa kutaa. Maskitaa naannaa bitee fi dhufnaan ittiin barre natti fakkaata jiru. Yeroo tokko adimee beekumaan kenneefi kalee. Dhugaa beekumaan kenneefi nan beekaa mala isaa. Kanaaf gaariidha. Ciree guyyaa sanbataatiin. Gadaa taa'uusaa nyaate. Kana fakkaata kottaa jireenya nyaadhaa. Bishaan fudhadhee dhufa. Bishaan malee har'oo maal jedhu daree? Alaan jira. Mucaan midhaan isin nyaatu sheeppiin isaa jirti. Nyaatu sheeppiin isaa jirti. Furdina jechuudha. Firii galee. Nyaadha. Barbarree dadhabee fakkaata. Mukuraa nama. Warqeen bitaniitu garuu. Warqeen nyaachaa jira kottaa nyaadha. Akkasii. Gommanaa jira. Isa nyaattu. Marana wallaa. Dhugaa? Maal achoo raafuu waan marga kana nyaachaa oolu. Xiqqoo ishee dhuftu. Marga nyaachaa oolu achii yoo maal iddoo? Raafuu affeellee itti wallaaltee garaa wallaalee. Masiisi jedhaa finnee. Mas raafuu maal si godhee? Filaaf jedhu. Achi yoo marga nyaachaa ooltu miti silayyuu. Dhiisi kaleessa dhiisi. Dafee dhiisi irraa bahee. Dhugaa nuti dadhiise. Biiftuutiin kolfaa ture. Daawwattoota keenya kottaati. Qursii nyaadhaan nyaan diddaniittu numa faanallee kolfaa. Mee haadha keenya kanaaf maal dhaamtu? Baga gammaddanii, baga masii jaan argitanii, leensaas, masiis, baga nagaan isinii galchee, isinillee nagaan isinii haa galchuu, nagaan naa galaniiru jechaa jiru. Isinoo maal jettuun isiniin jedha. Biiftuu nagaan gaafattu? Haadha malee akkuma isaa biyya qaaneffatte moo? Gaafadhumee xiyya naa. Chaanoota as keessa jiru wadha. Chaanoonni walii galii nyaatan as keessa jiru. Isin qaaneffatte moo? Haraan qaaneffatini. Xiyyeedhaa jechaa jechuudha. Akkamitti akka nagaa gaafattu Jedhi nagaa gaafadhu kunoo. Bakka sii gadhiiseyyuu.
bakka gadhiiseera madirakii gadhiiseera kuno. Maal jettuti? Ma qorqoraan mataa uddee jiru. Maal taate? Nagaa bukaa beekoo. Maal ijoo? Kanaaf daawwattoonni keenya akkasin nuti bohaartan nuti gammadanii abdii guddaa qabna maatiin keenya maatii jaalalaati kaleessa si biddeen maciqitaa nyaannee akkas biddeen maciqitaa nyaannaa jirra nyaanni rasni tola baay'ee yoo yaan jaalannuufi dhadhaan illee dhadhaa dirree cinniiti kunillee warqeedha. Warqee achumatti biqilanis oomishni biyyuma sanatti bullaanii yookaan namti tanni yennu sunis kanuma keessaa ba'a. Kana agartanii otoo kana agartanii lafa agartanii baay'ee jaalattu uumamaadha. Kana nyaatee guddatee. Kana nyaannee guddanne miti. Kuni doktoroota meeqa oomishee baasee piroofeesaroota meeqa oomishee baasee qorachuu dandeessu seenaan isaa kana nyaatu. Kana nyaatanii tu doktora ta'u kuno. Guddatanii kana nyaatanii baratanii kana nyaatanii iddoo gaarii gaarii. Qabayyuu namni kana nyaatu. Dhugaa gadama nyaannaan jechuun nu keessaan badu. Kanaaf baay'ee sin jaalannaa baay'ee sin kabajnaa nagaan nu tura nagaan nu oolaa guyyaa gaarii siniif haa ta'u guyyaa boqonnaa gaarii siniif haa ta'u jabaadhaa nagaatti sin jenna. Foole biftuun nagaan gaafattu ta'u foole chaanaa warra as keessaa foole ganii nyaatan. Nagaan oolaa caa. Halloo sin jaalannaa.